السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا وردفتوتا سالحة إمتي وبترى جرتونا كيساني الحمد لله. إيقا هرأسي من لما سنيك أبدي الفيرا إن شاء الله كيسا ساهندو مسا سفر ساقتي ساهندو مسا كولين لالوتا أنقد أمر فيديو كانتين ولين ترى أكسوما لايكي قدا نموني أراتاتني اللي سبسكرايب قدا. Egaa jalqaba irratti akkuma beekamu waan jalqaba safara isaati kan isinitti agarsiisu yaada fillee asteetii qabdan komentii irratti na barreessaa inshallah komentii nan dubbisa jechuudha. Yaada keessan akkasuma namoonni bitachuu barbaadanii lakkoofsa asirratti argamuun keessan na dubbisuu dandeessu jechuudha. Namoonni dhugaatti bitachuu barbaadan kanaachi amma fakkeenyaaf viidiyoo mana kana gadhiisaan isuma asirratti dubbadhe viidiyoo sootu ilaaltanii fixin keessaan nagaafattu jechuudha. Gariin keessan meeqa gatiin isaa safarri isaa eessaa maal jettanii kanaaf waan jiru waan asirratti nan dubbadha. Viidiyoo dhuma hanga dhumaa dhaggeeffadha jechuudha. Namoonni bitachuu yaada qabdan egaa akkuma argaa jirtan dallaasaa keessas illee safara isaa keessas hunduma isaa akkuma ilaaltanidha. Kun immoo barandaa isaati. Manichi kan inni ijaarameen feerroo bashaklaadha kan inni ijaarameen jechuudha. Egaa kun koolidarii isaati. Akkuma argitanu keessi isaa kana fakkaata. Safarri mana kanaa teeknikiidha. Teeknikii safarii jechuudha. Namoonni Jimmaa ni beektu. Teeknikiin safara jaallatamaa safara bareedaa kan ta'e magaalaa walakkaa jechuudha. Akkasii kun saaloonii isaati. Saalooniin isaallee keessi kana fakkaata bal'aadha. Namoonni bitachuu barbaadan bitachuu dandeessu. Egaa viidiyoo dheeressita jettu yeroo baay'ee dirqama hunda isaayyuu akkaataa isaa girgiddaa isaa kornisii isaa kilaasii isaa hunda isinitti agarsiisu qaba gatii jedhuu fi malee kana caala immoo yoo si'achiisamee kamiif kamiin isaayyuu namaa waliin galu jechuudha. Akkasii manni lammaffaa immoo kana fakkaata. Egaa gatiin mana ammaa miliyoona 5dha. Lafti isaa kaaree 200 mana kanallee manni lammaffaa immoo egaa kana fakkaata. Safara isaati yeroo hunda kan isinitti agarsiisu mana kanallee kanaan dura yaadattaniif YouTube irra gadhiiseen ture. Ammas yeroo lammaffaanii ammallee gurguramne jechuudha. Mana kanallee namoonni baay'een jaallatanii turtanii yeroo sanatti namni ittiin gallee haaraa ture. Isinii fi postateen ture. Akkanaaf ammas illee gurguramne manni kuni namoonni bitachuu barbaadan bitachuu dandeessu. Amma namni itti galee jira abbaadhumti manaa jechuudha. Garuu hanga yoona gurguruma yaada qaba. Egaa xiqqoo gabaan biyya keessaa haalli manaaf lafaa kuni bara kana bara lammaffaaf deemara. Baay'ee tokko gadi bu'ee hanga yoona oliin ka'in jira. Kanaafi badaa gurguramaan jiru. Namoonni biyya alaa jirtan ukaatti carraa kanatti fayyadamtanii bitachuu dandeessu jechuudha inshallah. Diigaa waan akkasiisa jettanu egaa bakki diigamuuf bakki maaliyyuu beekamee jira jechuudha. Amma bakka kamiyyuu beekamee jira. Akkasuma immoo mana bitachuu barbaadan mandisii fiddanii ilaalchisiistanii silaa'u kan seera qabeessa kan kaartaa qabu ta'uu qaba. Lafas ta'e manas ta'e kan isin yoomiyyuu bitachuu qabdan. Isumayyuu immoo kaartaa mandisiin fidamee ilaalchisamee ka'emeeti kan inni bitamu jechuudha. Karaa fuulduraatti akkamii waan akkasii yoo shakkii qabaattanuuf jechuudha. Karaa waan akkasiitiif nu jalaan fudhatamu akkasiidhaa fi mandisii fiddanii ilaalchifattanii bitachuu dandeessu. Egaa manni kuni gatiin isaa miliyoona 3. Isa duraarraan fadheera laa wallahi gatii isaa meeqa akkanaan jedhamee fi meeqa akka viidiyoo irratti dubbadhe. Kanaaf isaa ammaa miliyoona 3dha. Namoonni bitachuu barbaadan bitachuu dandeessu. Kaaree 160 lafti isaa jechuudha. 160 ta'e 140 kun kana dagadheera. Akkasii